أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم gaariidha. واذكر دبر يا محمد إذ تنافي بك اتراراتو جاجرني وقو فسر والبرا في النهي كا اتخنو في جيجودا كي لسانكم كان بربادا. واذكر دبر يا محمد وإذ ابتلى إبراهيم هبوني في إبراهيم مكرمي دبر ربه ربين إبراهيم ربين نبي إبراهيم وقوني في إبراهيم مكرمي دبتو جاني قاري بكلمات نبي إبراهيم جان كان مالي في إبراهيم خنا ربه خنا وصو درة دبرسني إفدورة ديبو فايتو دمير خوني نبي إبراهيم جيتشو خنا تفدورة ديبو فوانته بلسان عربي مبين وانته إن درفمي جاء جراني لطبعا ساعة أخيرا تولى وجيني أصوما قرتني سلاني خإني رب انزل دبرتي ركوت أمما خنا في جولا وزبتلا إبراهيم وقوني في إبراهيم مكوري ربه رب إبراهيم وقونا بإبراهيم مكورسان ما دبر أمة خيتهم يا محمد بكلمات دبوان هدون جتشوان هدون وقوني في إني مكوري جتشو فأتمهن نبي إبراهيم سوني جتشوان هدوسان دبوان هدوساني خاني قوتي جتشو خاني قوتي جتشو خوني مالي يو خجن تاتي قال إبراهيم وقال الله جتشو إبراهيم كان أسلم قال أسلمت لرب العالمين نكون السين لله قناب وهي إسلام النات وهي شريعة إسلام الناخم قنامر اللي هو درقما إرقا سيرقني جرا أكا أمتت geessu jechuudha. Gama biraatiin ammoo gara khisaala fitiraatis ni jedhanii gara biraatiin ammoo gara ilmaa isaa gurra'utti ilmuma dhale garaan isaa danda'ee jechuudha. Inni amantaa qabaatudha jechuudha. Bifa saniin daa'imnilleen ammoo marhabbaa jee anuma qorgurra jee bifa saniin jechuun kunis mokora tokko jenneet ilaalla. Kana malee ammas inni jaa'iluka linnaasi jee ka fuulduraaf gartee imaaman kan jiru kunis ni seenaa jenna. Kanumaafu jechuudha wantoota hedduudha. Kan as keessa seenu amantaan waan shari'aan kun guutumattuu jechuuwwan isaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan ittiin mokkore jenneet ilaalla. Fa'atammahunna duuba jechuuwwan sani nabi Ibraahimiin kun kan guute jechuun kan isii saniin dhaabbate akkuma isaan jedhame san hojiitti jijjiiree guute jechuudha. قال رب سبحانه وتعالى نجد إني جاعلك للناس إماما قنس كلمات الراجع الجرة إني جاعلك عن السنغدا للناس نما في السنغدا إماما دريد السنغدا نما في دريد سنغدا إماما جيجون إسا اتهد أمان خنجر جلدي من جيجون فكي لف لبسبيل مقيم جامع خرانسي وانمي ديم جيجا إسا قبتي ديم جيجا إماما جدما
kanaafu ani sin godha namaafin dureessi godha namni akkasitti hidhamee si jala deemuun si godha gartanii ammantan Allah subhanahu wa ta'ala ji'een qaala قال ومن ذريتي qaala nabi ibraahim inni jedhe duuba ومن ذريتي جين أنا بيتشا وصنتهيني ilmaan kiyyarralleedha duree naa godhi jeen duuba ilmaan kiyyarralleedha duree naa godhi ana bichaa osoo hin ta'in zurriyyaan kiyyaas duree ta'uu qaban kanaafu ilmaan kiyyarralleedha duree naa godhi jeen قال لا ينال zurriyyaan gojan من زرع الله الذي مجان الله سبحانه وتعالى ilmaan kana ni uuma uumeti jechuudha facaasee jechuudha akkasani duuba kanaafu ilmaan kiyyarralleedha duree naa godhi ana qofaa miti qaala قال لا ينال قال الله نجي دوبا لا ينال أن تقوا عهد الظالمين أحدين كي يدوبا الظالمين جتشولا ورين لبو إساني ميلة قلته أحدين كي ينتقوا جتشو أحدين كي ورين لبو إساني ميلة ينتقوا جتشو مالك أحدي هنا مال بانو جنة إمام ما خنا بانا إمام ما كن دري نما قدوم كني نمن أن دري قدي نمان دي مزدندو ظالم توتا تهون قبو ilmaan kiyyarraa guutumatti naa godhiinis nabi Ibraahim kiyya dubbiin hin taatu akkattis dubbiin akkasittis hin taatu maalifi faminum zaalimun linafsihi ja kanaafi ilmaan isarraa'is warri amanus jira warri gartanii ammaan tana jechuudha kafirus jira kanaafu namni kun cuftinu hanga faranjii ga'u hanga gartee ammaan tana ummata arabaa kana ga'u hamma gartanii ammaan tan Israa'ilii ga'utti haaya uummanni mujrimni kuni namoota hedduu jira kanaafu guutumattuu ilmaan kiyya dureelee naa godhe addunyaa tanarratti jechuun xiqqishoo fudhataman qabdu kanaaf waan ta'eef laa yanaaluu kana jee jechuudha laa yanaaluu ahadiin koo hin tuquun garuu imaamummaan koo nubugummaan koo الظالمين ورين لبو إساني ميدات هنغو تكتي تنبيخ بوتوبات جيجون انتو آية وإذ جعلنا البيت واذكر دبتو يا محمد وإذ جعلنا البيت يروى من دولة دبر خيسة زين ظرف الإمام ده من الزمان قنا أبو يروى من دولة دبر خيسة هو من دولة دبر خيسة خانوتيغوني البيت بيتي خانوتيغوني مي دبت أمالي أمتا فيمي أمتا بلنا حقو مثابة للناس بيتين كون بيت الله جنان مالي منع الله كعبا خان خنافو قنوتي بيتي غوني مي دبتو مال خان غوني مثابة للناس مثابة jechuun bakka itti deebi'an kan goone linnaasi ilma namaatti bakka itti deebi'an kan goone jechuudha ilma kan namaa kanaaf bakka itti deebi'an kan goone jechuudha deebii kan goone takkaawu bakka itti deebi'an ilma namaatiif nuti kun kan goone jechuudha akkana jechuun maali yoo jenne hogguunii fi umraa fi hajjii fi umraa kanaaf jechuudha hogguu yeroo takka godhan yeroo kaanillee itti deebi'anii godhuu jechuudha. Manni kuni mana gartanii ibaadaadhaan namoota hedduudhaan gonfamee bifa akkasiitiin hojjetamu hogguu nuti goone jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala gara isaa deddeebi'anii waan kana godhan jechuudha. Ammallee bakka nagaa kan goone jechuudha. Bitalaa kana bakka nagaa kan goone. bakka nagaa
bakki namuu itti nagaa ta'u jechuudha. Kagoone waman dakhalahu kana aminanii jedha. Kanaafu jechuudha bakka nagaa kan goone jechuudha. Mee dubbadhu uummata keetii hime. واتخذوا وقلنا نجن دوبا نتنجن جا خالق سبحانه وتعالى واتخذوا جنج نافي في ابن عامر فا واتخذوا قرات متواتران جبدو تميو جن واتخذوا قرا محمد عليه الصلاة والسلام قام حجة ودائع خيسات خنا خاصي هاستو جتولا قراتي واتخذوا الآخر وقلنا دوبا نتنجن واتخذوا قردا جن من مقام من مقام إبراهيم مصلى بكا أجاد أبت إبراهيم الله جيجو بكا أبت إبراهيم الله أجانا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الأبت سار إلى الأبت ما نفر الأبت يقول حما لفالك أبي بيتي خرجار إسامي جاوي لفما الأبتيت ما جاري وجيجو محمد قلتنا بإبراهيم كل إيجا قلتني بيتهم كوني قامني إساء الكي وديرتي أغاخنا نبي إسماعيل قنقلتي في ديبي إلى الأبت جيجو خنافو نتني جنة قلتا بكا أبت نبي إبراهيم سنرى أغا إساء سنرى بكا إني قلتي إلى الأبت بيتي نتئيرنا جارسان أغا سنرى قلتا جنيني مسلن مسلن جيجو بكا قرتني أمان تنا صلاة قلتا جنة جيجو مسلا قلتا جيجو بكا صلاة قلتا أجتي صلاة قبدا صلاة خمبانا يو جنة إيقوما قلتي طوافتني قيستني ركعة لمان طوافا سن أغا سنتي ديبئني أغا سن أمغا bakka duraan beeyti jala jiru kanarraa gadi gangalfamee gadi tana jiraata. Waan takka katamma irratti ijaara. Mallattoo waan faanallee qaba. Faana dhagaa kanaatu isaa laafee faanti Nabi Ibraahim irra jiraatedhaa miti. Uumamuma qaba. Kanaaf waan ta'eef dhagaan kuni zamana gartee Umarii ilma Khaxaabiin keessatti gaaf tokko galaanni fuudhee deemetti ogguu deebisanii ogguu immoo achirraa barbaadanii Madiinarraa dhufee barbaadanii akka mootummatti gaa jala bu'anii dhagaa kana arganii deebisan bakka beeyti jalatti hin deebifne jechuudha. Beeyti irraa as siqaadha amma inni. Kanaafuu ogguu xawaafa geessan rakaa lamaan xawaafaa san isaatti deebi'anii jechuudha. Inni nama dura jiraate beeytitti deebiteetuma inni immoo bakka isaa sanitti siixee salaatuun rakaa lamaan xawaafaan san dirqamaa jechuudha duuba. Bifa kana argaa jirra jechuudha. Ajajni kana agarsiisaa jira. Muhammad alayhi salaatu wassalaam khuzuu anni manaasikakum jireeti bifa kana inni dalagee aatattii tana bifa saniin fassaree jechuudha. Muhammad alayhi salaatu wassalaam bifa kanatti hojjete waan ta'eef qibilaa godhadha jechuudha. Musallaa godhadha jechuun kun qibilaa godhadha. Dhagaa sanirra ol kortee irra salaatu nu mijaa'u. Haa ta'u immoo isin dura haa jiraatu. Isinii fi beeytii jidduu inni haa jiraatu. Beeytiitti garagaltanii isa kana gartee qibilaa godhatanii bifa kanaan itti salaataa jennee jedha Allah subhanahu wa ta'ala. وعهدنا gaariidha inshaallah. Bal'inaan akkatti ilaala. Wanni ibtilaa kun inni kunis keessa seena jira. Kanaaf wanni fixraa kunnan sunis keessa seenaa. Disni fixraa sunis keessa seena jiranii. Akkuma sani jechuudha. Taa'ibuun al-aabiduun al-hamiduun as-saa'ihuun hajjuu tokkos haasaa jiranii. Kanumaafuu kun manaasikni hajjilleen keessa seenaa. Kanumaafuu bifa kanaan akkatti ilaaluun dirqama nurratti jiru jechuudha.
akka kana gaariidha. وعهدنا Waahidnaa jechuudha nuti duuba ni dhaamne nuti ni dhaamne ilaa إلى Ibraahiima إبراهيم gara nabi Ibraahimitti nuti dhaamne ni dhaamne dhaamsa biraa qabna jechuudha. Dhaamsa biraa qabna kan dirqama nuti ni dhaamne gara nabi Ibraahimitti ni dhaamne wa Ismaaciila وإسماعيل gara nabi Ismaaciilitti illee ni dhaamne duuba أن طهر maalitti dhaamne yoo jenne qulqulleessaa jenneetitti dhaamne qulqulleessaa jenneeti masiraa gugoone qulqulleessaa jenneetitti dhaamne qulqulleessaa jenneeti itti dhaamne maal qulqulleessaa jenne بيتي للطائفين beeytiya jechuudha mana hoo mana ibaadaadhaa hoo kiyyasaan qulqulleessaadha lixoo'ifiina للطائفين mana kiyya jee ifitti hirkisuun kan kabajaati. Wanta takka mootichi hogguun ifitti hirkisee kun kiyya jedhe kabajaa guddaa kennaafi mana saniif jechuudha. Waan akkatti keessatti jedhame kanaaf amma kabajaa guddaa kennaafi. Manuma haaliqaa kan gabbara haaliqaa kan xawaafa fi guddinaa fi nagayaa fi itti deddeebi'anii hojii adda addaa achitti hojjetan jechuudha. Isa kana jenneeti ilaalla jechuudha. Mana biraa osoo hin ta'in bifa sani mana gabbara haaliqaa jennee ilaaluu qabna. Orma tokkootu islaamessanii hara Booranaa kana gaaf tokko achi geessan jedhan. Hongoo achi geessan hajjii tan akka deeman godhaniiti achi geessanii haa isaaniin deemu kooni jarri kun mallaqa hafalee gaadhama hedduudhaan achi dhaqani jarri damiin nuti fa'aa keessa jira. Kuni maali jennaan kuni mana haaliqaatii jeen jedhan. Akkas taatu maa itti himini orma kanaaf haa dhufe jettee maa nun dubbatinii duuba hamana isaa bira dhufne asii duuba gaa osoo nu dhagaye gaa silaa nuttuu gabbaya maalumaa fi itti nun himin jedhaniiti hanga inni nu dubbisu hin sossobne jedhanii ta'aa fadhiisan. Namni kun itti dhufeeti aboo siit hogguu duraa balleessi. Manni kun manuma gabbarri haaliqaa itti geeggeeffamu jechuu fi mana haaliqaa jedhame malee haaliqni kan naannoo kanarratti asitti argamu miti. Hiriyaa keessan hin taane hujuma hojjettan hojjedhaati maalan isinirraa habalamee jira waan namni dalagu kana dalagaa jedhanii jira. Lixoo'ifiin للطائفين warreen naanna'uuf jechuun warreen xawaafa godhuuf. Warreen xawaafa godhuuf qulqulleessaa jenneeti itti dhaamne jechuudha jara lamaan kanatti abbaa fi ilma kanatti. والعاكفين Warreen ammas jechuudha achi tattaa'uufis warreen achi tattaa'uufis duuba warreen achi tattaa'uufis jechuudha kan dhufee achi taa'u hujuma kanaafuu achi taa'uuf jechuudha. Kanaafis qulqulleessaa hojii adda addaatiif gabbara adda addaatiif achitti argamee achi taa'uufis jechuudha. والركع السجود Warra teessoo biyyattii sanii jechuu osoo hin ta'in akka kana ta'a. Warrukkaci muraaki'in jaaniin sujuud. Warrukkaci sujuud jechuun rukuu'a fi sujuuda. Warrukkaci jedhamu muraaki'in sujuud jedhamu saajidiin jenneeti waa'ee salaatarra waa lama kaasee jechuudha. Maaliifi ruknii gurguddaa lama kaasee jechuudha. Kuni min xilaaqil juz'i wa iraadatul kulli jedhanii warreen salaatullee jechuudha. Warreen salaatullee qulqulleessaa jennee itti dhaamne kana jennee itti dhaamne. وإذ قال إبراهيم
هقول نبي إبراهيم جد مي دبر نبي محمد دبر رب هم اجعل هقول نبي إبراهيم جد مي دبر مال كان جد رب رب اجعل اجعل رب يا ربي خيا اجعل نادا حذفت منه حرف النداء جاجرا هاي ربي يا ربي جد يا ربي خيا اجعل أتيقودي هذا هذا بلدا هاي إسا خنقودي بيتنا جد هذا بيخنا بيخم بيمكة خنقودي آمنا آمنا زامن جد صاحب نقاقودي جد خنقايا قودي جد أكنا جد kan biyyi as jiru gartee namoonni ta'an asiitis nagaatti argatu jechuudha. Biyya nagaa godhi jechuudha. Maaliif biyyi takka yoo nagaa qabaatte malee gabbarri keessatti hin mijaa'u jechuu ni beeka jechuudha. Hoggoonii fi Ismaa'eel achi kaa'ee deemusa tulluu duuba dabree deemee bifa kanaan san irratti kadhatee jira jechuudha. وارزق أهله هذا البلد خجوج جرا ما قرآن بكبرت akkana ka godhuu jira. Kunis ammoo baladan kan jiru aliin qabu jechuudha. Inni aliin qabne kun biyyootii nagaa qabdurraa isa kanaas biyya nagaa nu godhii jechuudha. Inni immoo jechuudha haazal balada jedhee bifa saniin dubbatu suni biyyuma taana jechuudha. Kan biraa osoo hin ta'in biyyoota biraa kan nagaa qabdu wajjin nagaa ta'uu osoo hin ta'in isma kana jechuudha biyya nagaa nu galtee amma ati godhii jechuudha. Warzuq ahlahu وارزق أهله warra isallee razaqii warra biyya makkaa kana الثمرات warra biyya makkaa kana razaqii rizqii itti kenni. Rizqii jechuun maa yaciishuuna bihaa jira waan namni ittiin sooratee ittiin jiraatu kana. Kanaafu jechuudha warra biyyattii tana razaqii. Maalirraa min athamaraati من الثمرات ثمرات الرزق jechuun jedhamu ثمرات hin jenne jam'ii godhee alii godhee alii irratti naqee fidee ثمرات الرزق jechuudha. Midhaan irraa jechuudha. Midhaan jedhan kun midhaan firii muka nyaatamu akka inabaa akka garteen timiraa akkanarraa razaqi jechuudha. Maaliif biyyoota biraa kan inni itti argamurraa biyya kanatti deemuu qaba. Biyya kun bifa kanaan gartanii ammaan tana jechuudha misooma illee argamuu qaba. Rizqiin isaanii argamuu qaba. Man aamana minhum من آمن منهم isaanirraa nama amane razaqe ahlahu kanarraa badaraja. Warzuq ahlahu warra isaa razaqe mina samaraati samaraata jechuudha mukaa kan asaakiltii kanarraa kan timiraa kan inabaa kanarraa man aamana minhum isaanirraa nama amane razaqe. بالله واليوم الآخر Isaanirraa nama amane galte razaqe jechuudha. Namni kafre osoo hafu maaliif egaa laa yanaalu ahadi dhaalimiina kan rabbiin ji'a harkatti qabeessan garte bakka saniif jechuudha amma innillee dhiyeesse gaman as dhiyeesse. Qaalinni immoo maal jee waman kafara قال ومن بالله واليوم الآخر هي من آمن نما أمن رزقي منهم إسان الروا بالله الله في واليوم الآخر يا آخرت أمن دو وان اتأمنون دير قامت جهان سن الرا إسان كان دو ولتك أبدي أمن تنكافت دو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليوصل ناجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هاي هتو دبته جاتي سخيستي ولك أبي جتشورا جهان سني لمان كان جتشو خناه من آمن نما أمنه رزقي منهم إنسان كنرا أهلي كنرا بالله الله تكن أمنا واليوم من آخر بيا آخر سنتس خامنني بودني خافمني فدر خالق آبنا خنجد وسكنا خنا خبيق خنا
رزقي جدين لا ينال أحد الظالمين والربين جيب جيجا أما قمنا أسكوري جان إن أما بخلة قال ربي ما جيم يزد ومن كفر قال قال ومن كفر قال الله سبحانه وتعالى نجد ومن كفر إيه وأرزق من كفر جيجا أن مسن الرزق إيه ومن كفر نما كفر إلا فأمتعه فأمتعه أن إسانين أناني سيد نما قليلا قرتني كفر إلا نما كفر إلا أن إسانين أناني سيد قليلا جدّودا واثق شونين كانانيسا مال بيغا زمن هنگا الدنيا تنا خيسجي خنس قوم قودن هادو موجتاجي إمام ما في كانوا بوم ما سني لا نال واحد الظالمين سينجي مال خنس قوم قودن دو ممتو أكهانا بفخر ركتنا بيخي جئتي رب سبحانه وتعالى قال نجي ومن كفر نما كفر اللي فأمتوا نساني كانانيسا قليلا جدّودا زمنا قليلا زمنا xiqqaate hoodeen hin qananiise jechuudha. Maaliif hanga addunyaa kana keessa jiran addunyaa waan keessa jirtu hin qabdu zamana hanga addunyaa kana waan isaan itti haajaman nin qananiisa. Achi boodanoo ثم أضطره eeganaa isa kanaan ani nin irkisaa eeguman إلى qananiisuu عذاب sanii النار gara galtanii qixaaxa ibiddatti irkisaa. Achi boodan gara qixaaxa ibiddatti irkiseetiin isa qixaaxaa malee qoonqoodhaan akka dhuman jechuun gaa nama amane bichaa oguu jettu gaa ilmaanuma kee kanarraa gaa waama an reefan talalaa naalu ati daalimina jecha dubbiin kun maalii kan jiru. Alaikum salaam. Haya. وبئس المصير وبئس دوبا هماته المصير 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 جيتشورا غامانتنا بكت ديبيان هماته بكت ديبيان هماته خميو جن عذاب النار خان إبدا خان جيتش خنابو بكت ديبيان هماته المخصوص بالذم النار خان عذاب النار خان هيا وإذ يرفع إبراهيم غاريدا واذكر ما دبر يا محمد وإذ يرفع هقون في الفود إبراهيم نبي إبراهيم هقول الفود ما دبر أما هقول القواعد من البيت هقول الفود إنجنلا أما هقول بوخانا دوران الفود ما يجري أما ما يجري إيه حالتي أما درتي hojjetamee itti ol fuudhame san akka haalattiin tun haala nama ajaa'ibsiisu waan ta'eef akkuma amma ol fuudhamutti jiru tokkotti haa balaagaan isaa bifa kana kennite. Hogguunii fi ol fuudhu Ibrahim nabi Ibrahim hogguu ol fuudhu mee dubbadhu alqawaacida. القواعد bu'uurawwan hogguu ol fuudhu jechuudha. Asaasa jedhan kana bu'uurawwan hogguu ol fuudhu. bu'uurawwan suni من البيت بيت الراخنته هقول فوق مالفي دتشي بقى السنيتي بورهانا دتشي خيسا أواء الباسن أيضا سامبانا جيتشولا بوروغون هقول فوق ميد بدر محمد النبي إبراهيم كوري من البيت بيت الرا أقول فوق جيتشو بوروغون كبيت الرا وإسماعيل يا وإسماعيل اللين هقول فوق إسماعيل الفود نمو إسماعيل إسحاق غرغارو إسحاق غرغارو وإسماعيل اللي نقول الفود جتون هقوني بإسماعيل اللي الفود سنكيستي إسحاق غرغارو ناف غرغارتا وليني غرتي جهارا جئتي حديث كيستي جيروان تيفي بفسنين نبي إبراهيم نبي إسماعيل جاري جتون ربنا تقبل منا ربنا قائلين خجان حالتان اندوبا نبي إسماعيل نبي إبراهيم نبي إسماعيل اللي
خجلا حالتان ربنا يا ربي خينيا تقبل منا تقبل منا نراك إيبلي خجلا حالتان نراك إيبلي يواتي نرا فدت مالي وجيتني يواتي نمرا جالت مالي هنتهو كتدبين هنتهو نتوان أججمو إدريك أما خيني راواني جرا وهم كان أكسبيرات التمين قوينة جنة التين أرغني بدسن را التين برارنو يا رب خيني نقول جيتشنو راك إيبالي إنك وانكنا جنسي خرنو إنك برسيتو أنت السميع العليم أنت نفي من فصل حاجة إنسان إنك بر فكوة التعليل جنة بنو نراك إيبالي ونكسين جنوف إنك برأتي أنت سمعت السميع السميع العليم السميع هدود أجايادا جتشوان نماتيس هدود أجادا حرأتا بوس حرأتانيس هدود أجادا العليم جتشودا هدود بيخادا وانتي سلطة خطنجرو باي نسبيتا إنيما وما تيو تفاو بيت وانتيف خناف كتستو وانا دعاء تنسي نقبلي جتشو ربنا وجعلنا يا ربنا يا ربي خينيا حجرا حالتها وجعلنا نقولي مسلمين لك مسلمين لك مسلمين لك دوبا سيب قالي جل بتامون نقولي علماء مسلمة قربان كيس يا مسلم ما إنني نبي إسماعيل كرتاجر نبي إبراهيم كرتاجر وجعلنا نقولي مسلمين لك قالي خجل بتامون نقولي علماء أكنا جتشون duraanuu gaa musliimus numa qaban haa ta'u musliimummaa kanarra nuu dabali irrattillee nu raggaasisi irratti nu tursiisi jechuudha. ومن Gaariidha. ذريتنا ومن ذريتنا ilmaan keenyarralleedha أمة أمة مسلمة لك tuuta gartee qaalii kee jala butamtuu taate godhi duuba. Tuuta qaalii kee jala butamtuu taate ilmaan keenyarralleedhaa godhi. Muslima ta'uu qabnuti. Kanaafuu ilmaan keenyarralleedhaa tuuta qaalii kee jala butamtuu taate nu godhi jechuudha. Nutis muslima, lamaanis muslima nu godhi. Ilmaan keenyarralleedhaa tuuta qaalii kee jala butamtuu taate nu godhi. Maqaa nuti hin baafan maquma ati baafte kana. Kanuma keessatti warra haqa godhatu waan kana nu godhi. وأرنا مناسكنا Uummanni kun egaa ammarra dhufaa jirra. Maajma'uun zamaanuu makaanu. Takkaawu maajma'uhum diinu waahid. Waan diiniin tokko walitti qabuun ummata jira. Inna ummatakum haadhi jedha Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu ummata jechuun nama bakki takka walitti qabdu diiniin tokko walitti qabu jechuudha. Diiniin tokko walitti qabu. Ummata jechuun nama aalimaa tokko, nama guddaa tokko, kan namni hedduun jala deemullee tokkichallee ni jedhan jira. Maal jedha suuraa Nahlii lakkoofsa 120 irratti agarsiisu inna Ibraahima kaana ummatan qaanita lillahi. Nabi Ibraahimin akka nama tokkotti ilaalamuu qabu. Inni immoo ifumaaf ummata ta'e jira. Qaanita lillahi Allah qaalii godhaadha ta'e jira. Ammas gama biraatiin ummanni bakka biratti hogguu laallu suuraa Zukhruf lakkoofsa 23 irratti seenne innaa wajadna aabaa'anaa alaa ummatin. Ma'anaa diinittillee jira jechuudha. Ummanni kun maanuma diinuu ta'e. Gama biraatiin bakkootii galetti suuraa Yunus fa'aa keessattii fi akkuma san suuraa Yusuf lakkoofsa 45 irratti sogguu seennu wadakara baada ummatiin kan dhiyoosan sanii fi bakkoolee adda addaatti yeroo qaaxaroo kan ta'u jira suuraa Yunus keessatti qaaxaroo ta'a
ماذا أمة كجوز سورة يوسف كيستي معنى إيروتي تاجج قنابو أرموغا معنى توتا ilmaan keenyarran leela tuuta qaadii kee jala butamtuu taate naa godhi nu godhi waarinaa manaasikana وارنا مناسكنا waarinaa jechuun nu garsiisi jechuun kun ru'yaa ilmiyyaa goona waarinaa jechuun nu barsiisi manaasikana jamu nusuk hin jenne akkaataa itti hajjii goonu walde akkaataa manaasika keenya akkaataa hajjii itti si goonu inna salaati wa nusukii oguu jennu qalmaanis ni jedhan ibaaduma guutullee ni jedhan amma immoo asitti hani gartee asirratti dhiyaatu jechuudha nu barsiisi akkaataa nuti hajjii itti goonullee manni kun eega jaarame egaa hajjiidhaaf itti deddeebi'an umraadhaaf itti deddeebi'an jettee jirtaa watub علينا nurratti jechuudha karaa deebii duuba yaa rabbi keenya nurratti deebii jechuudha karaa deebii jechuudha akkana jechuun afaan keenyatti toobaa oguu rujuu'a haalatti irra jiran sanirraa rabbi subhaanahu wa ta'ala haala biratti jijjiirama tokko uumuu qabda nurratti duuba toobaa deebii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko keessatti taraa 100 araarama kadhata jira rabbi naa dhiisi jechuudha akka hanquma rabbitti dhiyaatan hanquma rabbi biratti fudhatama qabu hanquma rabbi biratti jajjabeenya gabbara kanaan keessatti cimina qabdu gama rabbii deebiteetis toobatte jechuudha kanaafuu nurratti karaa deebii yaa rabbii keenya innaka ati duuba anta gaarfii دمير فصلي جانيني توكيد اسقبا حصل اسقبا كلام نكون إنانس نجبي فمي جملة اسميات نجبي فمي دمير كون نجبي سا خناف جتودا إنك أتيبر وكان أكان جنيواني سخر أنو برسيتو أنت تواب أنت سماتو جنبس إنك سيتو أنت سماتو التواب هدو توبة نما ديبيادا الرحيم هدو رحمة قدادا والنقا وتب علينا جنبس وهم أتك أبدو في وانا تكنا تهاتي في هنا ما توصل أسجدا مالي بفقنان وقو خلطة دعاين بفقنان وقو مرفمت دعاين مرة فقطة تقايدايز استجابة نسيلا مرتفع ما ربو كنافو برسيتو أنت برسيتو ردي بيتي توكيدا قوتي إنك برسيتو أنت برسيتو التواب هدو توبانا ما ديبي على الرحيم هدو رحمتنا ما قدادا ونكتي على نالي سخاران نيبكوني إسا خنافي جلدوبا خنافو بيت الله خاني إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المدينة نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم يتو مكة خبجي أكا ألفاتو قولي درجة قد أكا أرجتو قولي أنا اللي بي مدينة خانا ناتو قرتي أكا خبجانتو قولي نا خبجي ناتو قللي بريكي خبجا قد حديث هو مرا خيسة حديث مصحية إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى يوم القيامة خنافو رب ما وقافما سماواني في دجي أميجا مالي في نبي إبراهيم تو خبجا خنالات جتو في نبي إبراهيم نبي محمد دواي مدينة مو خبجي جتو كوني نبي محمد في نبي إبراهيم خبج مربي وهي تقول إيه دوران غرتني غاف سماوني بدكي ومخبجا الفنا مكة خنا خن
مدينة سنلي خنة غر أمة إبساني أمة بران غيني جيتشوران ولي قال جيتش ربنا وابعث فيهم ربنا يا ربي خينيا وابعث وابعث فيهم فيهم أمة مسلمة نقول إن جنير أمة مسلمات هذا سن كيستي ilmaan kiyyarraa ilmaan keenyarraa ummata muslimaa ka jenne kanaan keessatti ergii isaan keessatti ergii رسولا منهم ergaa isaanirraa ta'e itti ergii ergaa isaanirraa ta'e itti ergi duuba يتلو عليهم erguma gartee ilmaan kiyyarraa ta'e jechuudha erguma ummata gartee ilmaan kiyyarraa ta'e ummata muslimatan naa godhi jedhee ilmaan kiyya akkas naa godhi kan jedhe kana keessatti ergii isaan keessatti ergaa isaanirraa ta'e ergi jedhe Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jedhe aan immoo du'aa'ii abbaa kiyya Nabi Ibraahimii saniinin rabbii rasuula na godhee ummata kanaan keessatti ergamee jedha ummata arabarraa du'aa isaa kan keessan jiraa jedha kanaafuu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergaan isaanirraa ta'e kuni akka isa ta'e jechuuta ibsama jechuudha duuba du'aa Nabi Ibraahim kana keessa sababaa saniin akka rabbiin isa erge ta'uudha ibsa jechuudha hadiisa keessatti isaan keessatti ergi rasuula minhum ergaa isaanirraa ta'e isaan keessatti ergi يتلو ergaan sun عليهم yatulu ergaan sun maal dalagame godhufi jenne maal dalaga dhiiro mee wayi qotamoo wayi gartee tiffatamoo naggaade ta'amoo maali jennaan hawaasa dalaga hawaasa dalaga hujii nama dalaga yatulu rasuulan jechuun kun tamini taadima jedhani rasuula guddaa ta'e ka isaanirraa ta'e ummata muslimatan san keessatti zurriyyaa san keessatti ergi yatlu ergaan sun kaqaro alayhim عليهم سانرت خنقروا آياتك 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 خلتك أروجج إرجان سوني آياتك آياتوتك آياتك خلتك أروجج آياتك آياتوتك خلتك قرآن خلتك أروجج قرآن رتوفي ويعلمهم الكتاب قرآن سانرت قرأوا بيتشا osoo tahin qur'aana kana kalmatu irra qara'uu qofa osoo tahin qur'aanni kun hiikaa qaba isaa wal baruun dirqama jiru kanaafu qur'aana kan isaan irratti qara'u ammas duuba ويعلمهم الكتاب علين أهدية قرآن متى كتابنا كوني قرآن مس خيسان برسيسو جدا تفسيره ويعلمهم الكتاب قرآن خيسان برسيسو تفسيرس أكما قرآن مرة قرأوا سنتين هيكا إساتس براتي أحكام إسا براتي فقه إسا براتي بفقسيدين أمة خان خبر سيسو يجودا الكتاب القرآن والحكمة تجودا حديثا اللي خيسان برسيسو حكمة جدو معرفة دين الإسلام خيستي فقه دين الإسلام خيستي فهمين شريعة خيستي يا بخاري نمو الإصابة حكما قلنا مراجع يا أما سيجورا حكمان كوني أبو كتاب نجراته حكمان بيرد فيها تكو آتلاين برجراته حكمان بيرد فيها ما تاجد حكمان حديث ما بتا قرآن خيسان برسيسو تفسيره كاسا والحكمة يجو حديثا اللي خيسان برسيسو يا إرقام الدرس ويزكيهم خيسان كل سماس شركي في معاصوان الدادر ديلي الدادر فقاتني دلقو أباني حواسة بريدة حواسة غاري
gartee khanii ergaan guddaan kun biyyattii kanarratti oomishuu danda'u jechuudha. Isaan keessatti ergi. إنك أتبر يا الله يا ربي خين برأتي أنت برأتي العزيز يسهدو إنجفتاتي يسهدو إنجفتاتي تكاو الحكيم عزيزي خنا صديقا العزيز يسهدو إنجفتاتي العزيز يسهدو جباتي العزيز يسهدو هريان أباتي أما سو الحكيم آتمو إساقرتني حجوتي الله سبحانه وتعالى إسا حجوتي تاكاو إسهدو فردي قراتي نكون الصديقة أما اللي إسهدو رقاسي ساتي وهم أومي خناو أذكر كل شيء وحجوت الشيء ومقايدة نرقاسي ساتي حنقا أدام فجاسو نساسو قوتي wanti kun ragga'eet machi taatu akkuma uumama keenya wagguudhaan dachumallee wagguudhaan ijjinis bakkuma san teesse hayyummaa isaatis bakkuma bareedduu haa qaama cufa bakkuma bareedduu haa osommoo immoo ogummaa qabaatuu baate namni akkuma itti gartanii jiraatuun qabu jedhanii bakkootii inni kaawutanarraa oduu bakka takkatti kasiqu ta'e qaamummaan namaa kun hammoo gartee hogguu sagaraa dhaqan kana wama sagaraan dhaqan tanaa osoo bakka amma inni kaayatan malee bakka biraa ka jiraatu taate namni akkaatuma ta'uu qabu jechuudha. Akkaataa nyaatatis waa hunduma uumijjuma qufaa wantummaan tumtinu hanga duutee wanni taatee addaan facaafamtu samii bidachiinis hamma gartee addaan facaasuun ga'utti waa hundumaa'u sumaatu hedduu firdii godhaadha hedduu raggaa'isaadha hedduu hayyuudha. Wanni katittiin gartee anis hadhadhu ergaa akkanaa keessatti ergaa bu'aa hawaasa kanaa buusu hawaasa bareedaa wal jaalatu ka wal qabatee wajjin deemu ka wal qarqaaru bifa akkanaa gartanii akkuma amantaan jettetti wajjin deemuu danda'u jechuudha. Akkasitti argamsiisuu bakka tanaaf akkasitti si hadhadhaa jee. يا سمعت Yes.